fakkeenyaaf Oromoon qabsaa'aa jirallee biyyallee bulchaa jirallee ka biyya bulchaa jirullee Oromomatu kiyyaa jedheetiin ofitti dhiisee jettan. Oromomatu kiyyatu biyya bulchaa jira badaallee haa ta'u jedhee ofitti dhiisee jedhaa jirtan. Amma sirna kana eenyutu geggeessaa jira? Eenyutu Oromoo buqqisaara? Oromoo ajjeesaara? Oromoo duguugaa jira jenneetiin faayinaalaa daagawoon akkamitti kenna? Jedhee jira. Internalized operation jedhe dalagaa laata? Okay. Gaafa gabrummaan qorqalbii namaa qabatte sammuu namaa qabatte gaafa gadaantummaa fudhate hawaasni tokko ni caba. Gaafa cabe it becomes it is agents of its own destruction. Ufumaa isaa of balleessu deemaa sin jedhe. Waan anjichaa jiru kana sirriin qalbise. So wanni amma tahaa jiru Oromoonni qabsaa'anii sila aangootti dhufuu malan bara 2018tti gara aangootti waan hin dhufiniif warri gabroonfataa wajjin uummata Oromoo ajjeesuu buqqisuu barate aangootti waan dhufeef jarri sun ammootu waan beekan malee waan biraa hojjechuu waan hin dandeenyeef Oromoo buqqisuu Oromoo ajjeesuu itti fufan. Garuu kophaa isaaniiti? No. Ka kophaa isaanii isaan lolaa jiru Oromoodha. Malageeffannaan jedhaa jiru kan. Oromoo haqaan mirga Oromootiif falmutu kophaa isaa isaan falmaara. Amma inni illee ammootu warrumaa isa fakkaatu ta'uudhaaf garigarii yaalaa jira. Okay. Diina biroollee tumsateet warra jaarnaa tokkoof walakkaa guutuu uummata Oromoo tumaa ba'ee fudhateet hooggantoota isaanii fakkeenyi guddaan isaanii jedhee uummata irratti siidaa dhaabeet ka isaaniifillee cinaadhaan hooggansa fakkaatee ergamaas tahee nu ajjeesaa jiru Oromoodha adamsaa jiru. Oromoo qofaa miti garuu Somaaleen keessa jirti, Baniishaangul keessa jirti, Itoophiyaan guutuun takka ta'uu qabdi jedhanii akka bara Iisa Faasanitti maqaa jaarmoota maqaa uummatootaatiif warra jaaraman jaarmoota maraa diiganiit bilisiginnaa ka jedhamuun warri aadaan nu fakkaattan warri uummata bakka hin buunu jettan ka uummata tokkoyyuu bakka hin buune ka Oromoollee bakka hin buune ka Somaaleellee bakka hin buune ka Amaaraallee bakka hin buune koottaa bu'aa warri barbaadda wajjin jaaramna jedhanii waliin jaaraman. Kuni waan dhoksaa ta'ee miti. OPDO ma faayidaan qabdu jennu sanuyyuu maqaa Oromoo qabdi jechaa irraa haqaniit PP deebisan. So bara Iisa Faatti deemine jechaadha. Waggaa 50 of duuba deebi'aniit bara Mangistuu Hayilamaariyaam fa'aa deebi'ame jechaadha. PP'n Oromoo bakka hin buutu, Amaara bakka hin buutu, Somaalee bakka hin buutu, saba tokkoyyuu bakka hin buutu isaantu akkas jedheet nuti saba tokkoyyuu warra bakka bu'u kana hin barbaannu jedhanii diigan. TPLF wajjin wallabbiin isaanii maali? Nuti uummata Tigraay bakka bu'uudha nuti hin jijjiiramnu jedhanii dinnaan TPLF taatee haftee. Maali wanni isaan bakka bu'an maalidha ree hayyee saboota keessaa ba'an ka bakka hin buune maali maqaan isaanii wanni isaan bakka bu'an maali? Warra bu'aa buufachuu siin jedhee beeki warra daldaltoota nuti bu'aa buufanna intarastii wal fakkaatu qabna jedhetu waliin ijaaramnaa jedhaniit sagantaan siyaasaa isaanii akkas jedhaa beeki afaanillee akkasuma dubbatanii. Garuu hoo uummata gowwoomsuudhaaf keessattuu uummata Oromoo ka gowwoomsuudhaaf itti fayyadaman maaliin mootummaan kun mootummaa keessanii yoo nuti aangoo irraa kakaanu taate TPLF dhufuudhaa fi Shaabiyaan dhufuudhaa fi sirna naftanyaa deebi'uudhaa fi kanaafuu nuti isaa jedhaniit isaanuma Oromoo diigu santuyyuu immoo afaan Oromoo dubbataa Oromoo gowwoomsaa jiru. Har'a beeki PP qofa miti uummata Oromoo gowwoomsaa jiru yoo kalaaltu taate amma filannoo dhiyeenya kan hin deema jedhan kana keessatti ittillee dhufnee mari'achuu kennan mala. Afaanuma Oromoo dubbachuudhaan iizee maanillee Oromoo gowwoomsuu yaalaa jirti. Afaanuma Oromoo dubbachuudhaan innaat paartiinillee Oromoo gowwoomsuu yaalaa jirti. Afaanuma Oromoo dubbachuudhaan IHAPaanillee Oromoo gowwoomsuu yaalaa jirti. Kana jechaan maali? Sabni kun gowwaadha. Yoo afaan isaatiin dubbanne yoo qoloo uffanne uffata inni dubbatu ka uffannu taate kenna jedhee nu jala hiriira jedhanii tooftaa itti baafatan. Itti dhufna waan filannoo amma deemullee itti dhufna injiina. Eegikaa. Sabni kun gowwaadha jedhanii waan nu tilmaamaniif afaan Oromoo dubbachuudhaan nu gowwoomsuu yaalan uffata Oromoo uffachuudhaan nu gowwoomsuu yaalan sabichillee ammootu waan jarri yaadan kana shira kana waan itti hin dammaqiniif ka amma nu bulchaa jiru Oromoodha jedhee warra sirna Minilik faarsu jalatti galee akkuma duratti jette kana tiksaanii jira jechaadha cinaadha. That is the problem. Dubbiin tana bakka ta'e jira. Oromootu Oromoo miidhaa jira otoo hin ta'in dubbiin warra sirna Minilikiin cuuphame surrii yaaduu isaatiin cuuphametu afaan Oromoo dubbatee Oromoo fakkaatee Oromootti fakkeessee uummata dogoggorsiisee hacuuccaadhaa fi miidhaa uummata Oromoo warra birootiin illee walii tumsee irratti gaggeessaa jira jechaadha. Oromoo qofa miti. Kanaaf Oromootu Oromoo gaggeessaa jira Oromoo fixaa jira kan jedhu kun dogoggoraa. Waan isaaniif tola jedhe hundumaa kumsa godhatanii Oromoo fixaa jira. Kataa jiru kan. Ayyo injiinar. Fakkeenyaa fi gama filannootitti illee ni dhufna. Warri TPLF fi warri Tigraay guutumaan guututti sirna mootummaa bilchiginnaa kana didee jira.
yeroo filannoo jalqabaatillee isaan keessatti hin geggeeffamne. Sambira iyyuu dabranii haga lola hagas ga'uttu isaan jettuu geggeeffame. Akkasuma lola sanirraa eega deebi'anii warri naannoo Amaaraalleen falmii mootummaa kanarratti kaasee jira mootummaa amma jiru ka bilisiginnaa kana jechuudha. Tigraayiif hin taane Amaaraaf hin taane gamanaanillee Oromoonillee falmu ka jiru jira. Sirni kun walumaa galatti ka Amaaraatii ka warra sirna Minilikiiti jechuufi warra kun sirna Minilikii deebifnaa nuti Minilik damaa jedhee mara lolaa jiru jira jechuudha. Oromoonillee lolaa jira. Warri TPLFis lolaa jira. Duuba sirna kana walumaa galatti eenyuuf kennuu dandeenya? Sirna eenyu deebisuu deemaa jira jechuu dandeenya mee waan kana nagabaabsaa. Baay'ee bareeda. Hojii isaati irraa laalla. Amma wanti ittiin madaalu waan mara hojii. Jecha hojii. Right? Wanti silaa wanti madaalan kana wanti biraan jirtu. Hojiin isaa maalinni gaafa dura mana Minilik mana mootummaa aangoo qabadha jedhamee konstituushinii harka fudhatu abiyyi maal jedhe? Ani Itoophiyaa kaleessaa deebisaa. Haati tiyya nugusa taatanaan jetteerti, nugusa torbaffaa taatanaan jetteerti. Abjuun kiyya Itoophiyaa kaleessaa, Itoophiyaa gudditti, Itoophiyaa gaarii, the glorious past isii deebisuudha jedha. Fakkeenyi inni godhatee ka'e Itoophiyaa kaleessaa jechaan Minilikiin fa'aa, Haayila Sillaasee fa'aa yoo baay'ee dhiyaatee dhufe immoo dargii bira gahaa jecha. Nugusa ta'uu barbaada waan jedheef dargii bira yuun ga'u jechaadha. Yoo akka isaati, yoo akka dandeettii isaati, yoo akka fedhii isaati warra Minilikiif Haayila Sillaasee san ta'a jecha. So gochaan hoo maal godhe? Kuni jechaan ka jedhe. Gochaan Minilikii Oromoon siidaan isaa Finfinnee keessaa buqqa'uu qaba, darbamuu qaba jettu. Minilikiifillee siidaa haarawa ijaare, haaromse, Haayila Sillaaseefillee haaromse. Akkuma duratti siin jedhe kana uummata keenya kafalmii bilisummaatiif deemaa bahe. Sheekotaaf qeesiin otoo nafin manguddoon otoo nafin Minilikiif sagachiisee jecha. Hojiidhaan laalla jecha amma akkasiin jedhaa jiru laala. Hawaasni guutuun gowwoomfamee namni kun nama afaan Oromoo dubbatu tooftaadhaaf godhaa jira malee wannaa isaaniiti barbaadeetii miti takka hawaasnuuf ilaala irratti hin dololile otoo jedhamu seenaan Oromoo guutuun seenaa qeenxeedha. Waa'ee leenjisoo dhiigaa dubbachuu hin dandeettanii, waa'ee aanolee dubbachuu hin dandeettanii, waa'ee Bakar Waaree dubbachuu hin dandeettanii, waa'ee Abishee Garbaa dubbachuu hin dandeettanii, waa'ee Calii Calanqoo dubbachuu hin dandeettanii. Kana dubbachuu jechaan seenaa dhuunfaati, seenaa qeenxeedha ka Oromoo qofa haasa'uudha. Ka Itoophiyaa har'a haasa'uu qabdanii kan jedhu fide jechaadha. Ka Itoophiyaa irraa haasa'u jechaan maal jechaadha? Waa'ee Minilik haasa'u, waa'ee olaantummaa Amaaraa haasa'u, waa'ee olaantummaa afaan Amaaraa haasa'u, waa'ee olaantummaa aadaa Amaaraa haasa'uudha. Maaliif? Itoophiyaan eenyuun calaqqifti? Amantiidhaan Ortodoksiin kan eenyuti? Amaaratu hordofa. Soo naafatillee maqaa keenya Baqqalaa, Bayyanaa, Tamasgeen fa'aatti jijjiirachuu qabna jechaadha. Suutaan har'allee ta'uu dhabu. Maaliif? Kan inni barbaadu Itoophiyaa kaleessaati. Itoophiyaan kaleessaa sun ammoo kan Musliimnillee keessa hin jirre, kan Waaqeffataan keessa hin jirre, kan Pirotestaantiin keessa hin jirre. Maqaadhaaf ammoo uummata keenya gowwoomsuudhaaf ani amantii lamaan keessa iyyuu makaadha. Musliimalleedha, Pirotestaantiillee jedhee isin ammoo tuyyuu baay'ee miidhamtanii jirtu. Ortodoksiin isin miidhe jedhee itti fakkeessee Islaama bira ga'u, Musliima bira ga'u, assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuhu jedhaan jecha. Pheenxee bira ga'ullee Islaam masaa'ii kiristaay ani Musliima fakkaadha malee ani kiristaana akka keessaniiti jedhaan jecha. Yisi amma akka namichi kun itti amantabate. So hojii irraa talaaltu maal inni guutuun walii galatti wanni inni barbaadu Itoophiyaa guddittii kaleessa ka olaantummaan aadaan Amaaraa keessatti dagaagi, ka olaantummaan afaan Oromoo Amaaraa keessatti dagaagi, ka olaantummaan Abasiiniyaa keessatti dagaage ijaaru. Kana gochuudhaaf duuba injiinar bakka kana waliin dhahu yoo hayyee Amaarri illee akkana hidhatee isaan lolu. Nagaa yoo nagaa fatte deebii na ficcisiisi. Yoo deebiin ficcisiisin akka deebiin argamne ta'a. So amma kana gochuudhaaf harkaanfiin inni dura fudhate maal Amaara jalatti galee TPLF aangoodhaan lakaasuun walti waan ta'eef Amaara tumsachuun irra jira, Itoophiyaa faarsuun irra jira, mugusoota isaanii guutuu faarsuun irra jira jedhee akkuma tammi duratti jenne kana faandoon warra biyya eeguu warra biyya jaalatu jedhee TPLF Amaara walitti duulchisuudhaaf Oromoo silattuu yeroo sanitti ni ganee jechuu dandeetta. Amma gowwoomsuudhaaf baay'ee tattaafataadha. So Amaara Oromoodhaan wajjin sama salmoota biroo wajjin qabatee Shaabiyaallee jecha warra qofa miti Tigraay irra duule. Kun tooftaa isaati. Kaayoon isaa garuu ifaadha. Olaantummaa warra sirra warra Minilik ijaaruudha afaan hin dubbateera hojiin nutti agarsiiseera. Dhoksaan qabu. Amma adeemsa keessa Amaarri waan irraa yaade waan irraa barbaade san guututti argachuu dadhabe. Wanni Amaarri yaade maali? Aangootti qacaaca'u nu qofaa.
Sirumayyuu Abiyyi inni mataan isaatu gaallaadha. Gabri akkamitti nu bulcha, akkamitti nu hoggana. Warri waraana isaa ajajuu warri akka Biraanuu Juulaa fa'aatis Gabri akkamitti nu hoggana. Kanaafuu iyyuu TPLF wajjin illee araaramuun isaa sirrii miti. Kaleessa nu gowwoomsee nu argateera. Amma mootuu dhukkee irraa kaafnee aangoo irraa kaafnaa. Galmi Minilik nutu qabachuun malee ka abbaan keenya jaare ka akaakayyuun keenya jaare. Kanaafuu gabrichi gaallaan kun keessaa waan qabu jedhanii itti gargalan. Correct? Bakka sadiinittuu bakka lama. Yaa pointiin an fedhu tanuma yaa gama kaaniin osoo Amaarri isaan loluu Amaaraa hojjetaara jechuun akkamitti danda'amedha gaafin jaleessi matee. So this is very clear. Otoo waan har'aa biyyi godhaa jiru kana Amaarri bakka isaa jiraate mee atifummaa fudhatu. Waan har'aa biyyi godhaa jiru kana Dammaqa Mokonnin yookaan namichi itti aanu waggaa 7 dabre kana siidaa Minilik nurratti ijaaraa jira ta'e. Seenaa qeenxee malee hin dubbattan osoo jedha ta'e seenaa Oromoo dhoksa ta'e. Afaan Amaaraa barachuu qabdan jedhee nurra dhaadhes ta'e bakka Abiyyi kana otoo Amaarri jiraate. Oromoon akka amma gowwoomte jettee jala bulchiittee addaati. Simple. Maal jechaadha kun? Uummata keenyatu siyaasaadhaan hin qaraminii jechaadha. Gowwaadha jechaadha. Afaan isaa dubbatee jennaan namni hallayyaa isa oofuu dandeecha. Abiyyi wanni inni hojjetaa jiru olaantummaa sirna Minilik qajeela gajjabeessaa jira. Akka Oromoon fudhatu taasisaa jira. Itoophiyummaa akkatti gadi fageessaa jira. Sheekaaf keessin otoo nafi siin jedhee. Kana ka godhuu danda'eef maaliif? Oromoo keessaa dhalatee afaan Oromoo dubbata jedhee waan uummanni keenya obse. Otoo bakka san Tamasgin Turuun jiraate. Otoo Dammaqa Mokonnin jiraate. Fincillee Oromoodha qaata achi kaasee. So bakki nutti gowwoomne eessa? Afaan Oromoo dubbachuunsa, nama Oromooti jedhamee faarfamuunsa, dhaadheeffamuunsa, aadaa Oromoo beeka jedhee dubbatamuunsa uummata keenya kana gowwaa dantaa ofiin beeka. Siyaasaan hin galleef ka afaan Oromoo dubbatanii gowwoomsuu danda'an. Akkuma gaafa OPDO'n TPLF galagaltee Oromoo bakka buuti jedhamee afaan Oromoo waan gowwoomsaa baateessa itti fufame jechaadha. Kuni arrabsoo guddaadha nuuf akka uummataatitti. Xiqqeenna guddaadha nuuf akka uummataatitti. Laala waan deeggaruuf waan deeggarree addaan hin beeyine jechuudha. Agartaa dubbeen siin jedhu kan uummata wata kan beeyine kan dantaa ofiin beeyine yoo Amaarri afaan Oromoo dubbates yoo Oromoon afaan Oromoo dubbates yoo Tigreen afaan Oromoo dubbates afaan Oromoo dubbachuu qofaan akka loonii nama jala yaa'u fakkaannaa jechuudha. Rakkoon nu qabate jaalanne jibbine hadhooftee mi'ooftee namni ka amanuu qabu nu gowwoomsan. Dammaqqiin siyaasaa keenya lafa duwwaa jiraachuu keenya agarsiisan. Otoo Amaarri bakka kana taa'ee waan inni godhu kana hin fudhannu yoo ta'e namni Oromoo godhu fudhachuun keenya kun wallaalummaa siyaasaa duubattafummaa keenya calaqqisaa jira. Nothing more. Warri mootuu nu caalaa siyaasaadhaan dammaqqii qabu. Amaara fudhatu. Otoo inni Minilik hin faarsu, otoo inni Minilik hin siddaa jaaru, otoo inni waan Minilik hojjete itti fufsiisa jedhu AI'dhaan yookaan immoo artificial intelligence'dhaan ilma kiyya baga lafaan akaate jedhee Minilikiin boollaa kaasee ekeraa isaatiin nu bulchu. No, atin taatu. Abbaa keenyallee faarsuun taatu. Siidaa isaallee jaartuun taatu. Aadaa keenyallee faarsuun taatu. Seenaa keenyallee faarsuun taatu. Afaan keenyallee dhaadheessituun taatu. Ka'uu qabdaa jedhee waliin caalaa dammaqe Amaarri jecha. See the difference? Garaagarummaa hawaasa keenya kana lamaan ilaalme. Warri nu caalaa dammaqee otoo dhimma isaa Abiyyi hojjetaa fi jiruyyuu hin taatu ati nun taatu nuti caalaa si caalaa hojjetachuu dandeenya jedhee falmaanii jiru jechaadha. Oromoon immootu gowwoomfamee waanuma inni afaan Oromoo dubbatu qofaaf. Sanuu inni afaan Oromoo dabree gaafa Oromoo gowwoomsu dubbata malee afaanuma Amaaraa dubbata. Fedhiin inni qabullee olaantummaa Amaaraa fufsiisu. Gowwoomfamee isa jalatti bulaa jira jechaadha. Kun qorqalbii hawaasa keenya sadarkaa dammaqqee hawaasa keenyaatiif hawaasa jira aifa baasee mul'isa. Kana caalaa wannummaan ragaa namaa ta'u maaltu jira hagam akka dammaqaa taaneef dammaqaa hin ta'in. Can you imagine this? That is a problem. So yoo dammaqaa taane dura siin jedheera obboleessi keessi ajjeese Amaarri ho'iisi ajjeese Tigreensi ajjeese it is the same. Ati dursiif duuti du'um. Abbicha du'uuf duuti du'um. Abbicha hidhamuuf hidhaan hidhum. Abbicha baqatuuf baqatummaan baqattumu. Obboleessa kee ta'e na birate katiruu kee garaa tokko waliin kan baatan hanqaaquu kee tokko keessa dhalatte inni nyaaphaa isa ajjeese inni katiruu kee isa ajjeese abbichi du'uuf sana waliin garuu Oromoo maal jedhaa jirta inni obboleessa kiyya yeroo ajjeese illee homaa miti akka jechuudha. Kun gowwummaa wallaalummaa hanqina dammaqqii mul'isaa jechaadha. Haa injiinar mee akkuma reefu isin kaaftanii sadarkaa amma sirnummaan Minilikii sirni asiin dura dabreeyyuu Oromoo wata Kongoon biyya nu ijaare jedhutti namoota hedduu
sadarkaa amansiisanii miidiyaa irratti gabbaa'ee qaanyii tokko malee dubbachuu irrallee warra jirutu jira. Mee kana keessaa akka ragaatti viidiyoo tokko isin daqiiqaa takkaa dhageeffanneeti. Wantoota kanarraa akka waan muraasa jettan fedha. Gama filannoo wal falmii filannoo fi filannoo torbaffaa jedhanii geggeeffamu jiruutti illee ni dhufna. Mee viidiyoo tokko dhageeffanneeti walitti. Bara Minilik nama bulchaa ture tokkosi akkuma kana sirna Minilikiin kan inni uummata irratti sirna Minilik waan jedhamu hin jiru qabiyaan. Daayinastii Shawaatti ture. Daayinastiin Shawaa kuni at least mana marii namoota 5-6 danda'u of keessaa qaba ture. Mana marii san keessatti sagaleen Booranaa fi sagaleen Minilik qixxeedha jechaa jira. Sagaleen Abbaa Malaa fi sagaleen Minilik qixxeedha. Sagaleen Raas Daarbee fi sagaleen Minilik qixxee ture. Kanaaf badii bara Minilik raawwataman jedhamuun gobanaa gaafachuu dandeenya. Itti gaafatamu eeyyee badiiwwan jiraniif itti gaafatamu garuu biyya ijaaruu isaaniitiif itti hin gaafataman koloneeffattoota hin jedhaman akka kiyya. Kanaaf qixxeema Minilikiin akkati jechaa jirtutti dhuunfa aanuleef calanqeetiif gobanaa fa'aa gaafachuu dandeenya. Itti gaafatamu eeyyee. Akkas taanaan Minilikii koloneeffataadha yoo ta'e. Koloneeffataa miti koloneeffataa ammaa dhiisi beeku. Yoo ta'e kun ilaalcha keedhaan koloneeffataa miti garuu maajoriitiin Oromoo akkasitiin amana. Hin amanu. Namoota akkanaa fi kana fakkaatan sadarkaa kanatti fakkeenyaaf namni kun doktora meedikaal doktoriidha. Wantoota akkanaaf faatu wanni hedduun yeroo ammaa gama miidiyaaleetiin deemantu jira. Deeggaraa mootummaatiin namni kun haga miseensaa iyyuu fi hin jedhu ragaa. Maal jettamee deebisaa wantoota akkana kanaaf deebisan keessan maali? Baay'ee galatoon. Amma dura marii adda addaa keessatti waa'ee nama baratee irraa waan kaafnee jira yaadattoota. Professional clowns. Hayyoota harree ba'aadhaaf qophii ta'anii akkasitti keessa hin jedhe afaan Oromootitti himu. Professional clowns namichi kun warra dubbatu uummata gabroonfamaa keessaa warri waa barate jedhamanii yaadaman kunniin yoo jaallaaltu barataniiru PhD qabu doktora injiinara ta'uu danda'u anything professionii fedhayyuu ta'uu danda'u garuu ammootuyyuu professional clowns jechaan hayyoota harree ba'aadhaaf qophaa'anii dantaa warra gabroonfatee san tiksuudhaaf ni caccabanii namni Malcolm X jedhamu House Negro and Field Negro jedhaan warra Negro faranjiin bittee dur biyya faranjii kana fidde. Maal jechaadha? Gabricha mana keessatti tajaajiluudhaaf qophii ta'ee fi gabricha mootu yoo ta'u mana keessa jiru finciluudhaaf diddaadhaaf qophii ta'e jechaadha. Gabruma ta'ee lamatti adda baase. Tokko diddaadhaan bilisummaadhaaf kafalmu tokko mootu iyyuu mana keessatti yoo gooftaan dhukkubsatu jala aadu jechaadha. Otoo gooftaan hin aadin gooftaan dhukkubsateera inni aadaa. Dhukkubsannee mi jedhaan. Kan dhukkubsate gooftaa isaati. Warri akkasii kunniin gabroota akkanaa kanaan maal jedhan Malcolm X yoo laaltuun jedha uffata gaarii uffatan yoo laaltuun nyaata gaarii nyaatan fakkaata. Garuu keessi isaanii horooree wanta ta'ee tortoree warra badee warra yoo gooftaan dhukkubsatu aadu warra otoo inni fayyadhan hin nyaadhu jedhu kun ammootu Field Negroon kan ammootu didu sun gaafa gooftaan dhukkubsate aboo baga dhukkubsate namichi kun koottu jalaa baana mana isaa gadhiifnee deemna. Humna hin qabu nun dhaqqabu dhooyinee balleessina jedhaanii jedha. You see the difference amma agartaa dubbii kana. Gabrichi tokko gooftaan akka turuuf yoo dhukkubsate iyyuu hin aada jala aada. Mana qorichaa geessinee fayyifnaan jedhaan isa kaaniin aboo maal taate rabbi jedhiitii akkamitti namicha kana jalaa banna haa teennu sirumayyuu akka fayyu qoricha haa barbaannuufi jedha. Inni kun ammoo aboo rabbi carraa nu agarsiise namichi dhukkubsatee nu dhufuu hin danda'u nu to'achuu danda'u jalaa haa baanu jalaa haa bannu jedhaan. Oromoo keessatti wanti agartu kana jechaadha. Abiyyi irraa kaasee haga dakaatitti wanti agartu warri PP keessa jiru kunniin warra qolqalbiin isaanii dhuunfe warra maqaadhaaf abiyyillee bee doktoruma akkasii lamaa miti himaa PhD jedhama beek. Isarraa mataa irraa jalqabee jechaadha. Mataa irraa badde dubbiin. Warra yoo ati ilaaltu waa barate fakkaatu kakee wanni inni barate mootu garuu sirna gabroonfataa nafaan dhahate jechaadha. Amma namichi kun maal jedha? Minilik biyya jaare malee kolonaayizarii miti jedhe. Maqaan namicha kanaa eenyu nama? Maqaan namicha kana? Kaasaahun Girmaa. Kaasaahun afaan Oromooti. Girmaan afaan Oromooti. Otoo achi lakkoofte maqaan isaa deemee afaan Oromooti deebi'a. Okey inni maaliif maqaan Amaaraa itti bahe?
maaf kaasaa wanta maaf girmaa ta'e akkuma ummatoota Afrikaa ka biraa warra Ingiliiziin bule warra Faransaayii bule warra Poorchugaal bule mataa maqaan isaanii jijjiirame biyya Oromoo keessatti Oromoo qofa iyyuu miti biyya sablammoota biroo birattu olaantummaa Amaaraa, olaantummaa afaanii, olaantummaa aadaa, olaantummaa seenaa mallattoo namaa ta'e irratti argita jechaadha. Kan inni waakkachuu hin dandeenye maqaa isaatirraa kaase. Afaan Amaaraa haasaan wanni piraaktis godhan waan Amaarri piraaktis godhu aadaan isaan shaakalan afaan aadaa Amaaraati olaantummaa Amaaraa jechuudha. So inni namichuma akka Ingiliiz afaan isaa irraa jijjiire namichuma akka isaa maqaa irraa jijjiire maqaa lafaa maqaa namaa maqaa biyyaa maqaa hawaasaa maqaa sabaa jijjiire saniin lakkinni gabroonfataa miti jedhaan. Maaliif? Innis Abiyyiin hordofa. Abiyyi biratti inni Minilik nama biyya jaare malee nama biyya diigee miti. Oromoodhaaf garuu nama biyya diige. Maaliif? Finfinnee har'a jarrichi keessatti darbii wal godhan kuni 100% Oromoo irra jiraataa ture. Finfinnee mataan magaalaa amma jarri interview irra haasa'an tan. Magaalaa kana keessa har'a Oromoon harka 18 dhibbarra. Harki 82 nama biraati. Nama ummata tokko harka 82 guutuu biyya isaati irraa buqqiseen gabroonfataa miti jedhee faarsaan jecha. Inni amma akka naagalutti nama naannoo Tuulamaati jedhee yaada. Haasaa isaati irraa loqota isaati irraa walaalu. Yeshawaa daayinastii jedha. Amma akka isaatitti inni Oromoo Tuulamaa Shawaa daayinastii san keessatti lakkaa'u isaati. Maaliif Shawaa jedhanii Oromoo ofitti daballee irra jedhanii ittiin gowwoomfanna jedhanii waan yaadaniif Oromoo buqqisan saniin maqaa Shawaatiin Amaarri ittiin uf dhaadhessiti waan ta'eef inni amma sirna san keessatti uf galchee achi keessa uf kaa'ee boonaa ta'uu isaati. Beekaa ta'uu isaati. Nama biyya ijaare warra biyya ijaare keessaa tokko ta'uu isaati. Tuulama buqqisee, Tuulama ajjeesee, Tuulama hiisisee, Tuulamni akkuma jiru Finfinnee keessaa buqqa'ee faca'ee Arsiitti, Harargeetti, Booranatti, Gujiitti gaafa inni baqatu. Iluu abbaa Booraa gaafa inni baqatu kunis waa takka isa mararu. Kun waa takka isaaf gaafii miti gaafii keessan galuuf. Maaliif inni bu'aa barbaada? Sirni amma jiru kun isaaf bu'aa kennaa jira. Kanaafuu bu'aa kana argachuudhaaf sirna kana faarsu irra jira jechaadha. Uummata buqqa'e, uummata aadaan isaa harkaan mancaafamuudhaaf tattaaffiin guddaan godhame. Uummata miliyoonaan naannoo ofii dhabee har'allee miliyoonaan uummanni inni Tuulama akka giddugalaa buqqa'aa jiru kun isa mararu. Professional clowns warra jenneen san jechaadha. Warra gabrummaa baatuuf qophii ta'e harroota hayyoota harree jenne sanniin keessaa tokko jechaadha. So warri akkasii kun the destruction of the society hawaasni isaanii badu warra itti gammadu. Warra ajjeesu, warra buqqisu, warra biyyaa baasu. Amma gurbaan kun otoo uummata nama Oromoodhaaf falmu ka ana akkana dubbatu kana otoo arge Amaaraa wajjin wal ta'ee na ajjeesa jechaadha. Si Oromoo falmatu arge si ajjeesa. Maaliif? Akkamitti Oromoon uf danda'uu qaba jettanii dubbattanii warra siin jedhu jechuudha. Oromoon uf ta'uu qaba akkam jettanii akkamitti Oromoon seenaa ofii haasa'uu qabu hin jettanii waan Minilik godhe sirrii waan ta'eef isa fudhachuu qabda warra jedhu jechuudha. Warra gabroonfataan qaamaa fi qalbii isaaniillee saamee waanuma haasaanuu hin beekne jechuudha. Waanuma dubbatanuu hin beekan dantaa ofii hin beekan dantaa nama biroon beekan. Minilikii fi Gobanaan walqixaa jedhee amma gurbaan kun haasasaa keessatti. Akkami walqixaadhaan Minilik hin ajjeefamne Gobanaan ni ajjeefame. Otoo walqixaadhaan inni ajjeefama. Minilik siidaan ijaarame Minilik Gobanaaf siidaan ijaaramne otoo walqixaadhaan siidaan ijaaramuufi. Akkamitti walqixaadhaan? Seenaan Minilik kun haga har'aatitti illee Abiyyiin haga bira ga'utti illee faarfamaa jira. Gobanaa inni faarsaa jira, abaaramaa jira warra akka isaa kana yoo ta'e malee. You see the difference? Waan gadhaantummaa fudhateef Shawaadha jedhanii waan Amaarri itti fakkeesseef daayinastii Shawaati kan inni jedhu kuni uummata Tuulamaa uummata Oromoo naannoo san jiru giddugalaa bakka bu'u. Eenyuun bakka bu'a? Oromoon gosaan Shawaa dhufu hin jedhu illee hin jiru baay'isee. Hin jiru aadama Oromoo keessa hin jiru. Shawaa kan jedhu Amaara ture. Sun ammoo manzeedhaa fi tagulateedha naannoo tokko. Inni amma warra san jalatti warra qaadhima jechaadha. Namicha inni rifaransiidhaaf dubbisi jedheen intala saniin. Dr. Dachaasaa maal kan jedhu yoo agarte ta'e wanti inni gaggeessu Oromoo gana lixaa jechaadha. Wallagga irratti olola oofuudhaaf qofa kitaaba barreesse. Kitaaba 3 Wallagga tuuyyuu waan injifatameef ofii isaatii waan tolaan harka kenneef otoo Gobanaa afoon dhaabatiin otoo Minilik harka afoon dhaabatiin waan harka kenneefi aarii sanirraa kan ka'e Oromiyaa wala boomsina jedheetiin kitaaba barreessaa bahe malee Oromoo namaan taanee jedhee Oromoodhaan jibbisiisuudhaaf kitaaba barreesse namichi sun. You see what is going on? Wanni deemaa jiru maal akka ta'e? Wallagga afaan Oromootiin barachuun seenaan Oromoo qajeeluu qabaa sirrii miti jedhee Oromoon naannoo Wallaggaa tokko barreessuun isaan biratti waan kaleessa harka kennataniif aarisaniif seenaa Oromoo barreessaa jiran kan jedhu ta'e jechaadha. Kun sirriidhaan
Kun yaada madaalawaadhaam? No. Kamtu irra sirriidha? Kan Minilikiin faarsu irra sirri moo? Lakki Miniliki harkaa fi harma Oromoo ciree. Biyya Oromoo tamsaase, Oromoo facaase. Gobanaan ammoo isaaf tumseetiniin Oromoo balleesse kan jedhu sirri moo? Otoma harka kennate inni jedhee iyyuu akka inni jedhe sanittuu haa jennuuti mee akkasumatti haa fudhannuuti. Sirrii miti harka kennachuun sirrii miti uummata Oromoo ajjeesuun sirrii miti seenaan Oromoo qulqulluun sirriin kana kan jedhatu sirri moo? Ka gobanaan sirriidha Minilik jalatti gallee waan inni goona jedhu sirriidha. Si rakkoon bakka kana jirte jechaadha. Qorqalbiin gurbaan kun ittiin haasahaa jiru maalin warra Minilikiif tumsee uummata keenya ajjeesaa bahe kaammoo deemee ofiillee ajjeefame warra akka gobanaa faarsuudhaan Oromoo biratti fakkeenya hama dhaloota haaraa barsiisuuf tattaafataa warra jiru warra Abiyyi OP wannaan PP jechaan kana jechaadha. PP jechaan PP'n Oromoodha warra kan. Baay'isoo isa qofa miti beek. Namichi arsii tokko maal jedha yoo agartee jiraatten beeku haasaa moo'ii keessatti itti dhufna na fakkaata booda. Finfinnee qofa miti Oromiyaan guutuun iyyuu tanama biraatiisiin jedha. Arsii jechaan lafa uummanni keenya harka isaa itti dhabe, lafa uummanni keenya morma isaa itti dhabe, lafa uummanni keenya harma isaa itti dhabe biyya Oromoo ittisuudhaaf jecha. Ilma arsii irraa dhalatetu. Ka arsii irraa dhalate. Okay? Ka uummanni keenya akkas ta'e santu iyyuu Finfinnee miti Finfinnee malee iyyuu Oromiyaan guutuun iyyuu ta'an baatii jedha jechaadha. Dhaloota akkamii horaa jirra, dhaloota akkamii horataa jirra of gaafachuu qabna jechaadha. Rakkoo hawaasa keenya keessatti maddaa jiru. Dhaloota irraa dhalootatti garam deemaa jirra kan jedhu kana gaafii of gaafannee deebisuu qabna jechaadha. Dhaloonni nu horataa jirru ka gadgalummaa fudhatu, ka gadaantummaa fudhatu, ka biyya ofii gurguru, ka of gurguru. Tahaa deemaa akka jiru mallattoo nutti mul'isa jechaadha. Namni maaltu biyya tante ka diinni sirraa biyya tiyya jedhee si falmu ka innuu onneen dhabin Oromiyaan tiyya jedhee ka inni diinni sirna onneen dhabin jecha biyya isaa kan tahin biyya ofii tanteeti jedhee ragaa kenna. Waan sammuun gabroonfamteef, waan qorqalbiin godaantummaa fudhatteef, waan yaadaa fi qalbiin namaallee qaamni namaallee olaantummaa amaaraa fudhateef dhugaadha jedhaa jiru jechaadha. That's what we see. Gurbaan kun haasaa isaa keessatti dhiifama naa godhi waan takka dabala. Garibaaldii tokkummaa uummata Xaaliyaan ka fidee fi Bismarck tokkummaa uummata Jarman warra fide Minilikii wajjin wal fakkeesse. Ta duraatti seenaa dubbisuu qaba. Sirrii miti kun. Garibaaldii fi Bismarck wanni isaan hojjetan uummata Jarmanii tokko Bismarck uummata Jarmanii ka Faransaayii hacuuccaa jala ture. Ka Oostiriyaa Hangariin hacuuccaa jala ture. Ka cinaan isaatti Denmaarkiin qabate akka gaafa sirna gadaa Oromootitti Oromoon biyya ofii bilisoomsitetti uummata ofii tokkoomseet Jarmanii tokkoomseet Awustiriyaa biyya isaati irraa baase Denmaarkiin biyya isaati irraa baase Xaaliyaaniin biyya irraa baase in bilisoomsi. Diferensii kana ilaalama. Akka gaafa uummanni Oromoo jaarraa 16ffaa keessatti biyya ofiitii falmee biyya uummata tokkoomsee biyya ofii tokkoomse sanitti biyya ofii biyya Jarmanii tokkoomse. Eenyuun keessaa baase? Warra biyya Jarman qabate Faransaayii keessaa baase, Awustiriyaa Hangarii keessaa baase, Denmaarkiin keessaa baase. Minilik eenyuun biyya keessaa baase? Eenyuun bilisoomse? In gabroonfate inni immoo faallaa. Uummata Oromoo akka bilisummaan jiraataa ture. Uummata Walaayitaa akka bilisummaan jiraataa ture. Uummatoota kibba impaayiratii Itoophiyaa irra jiran kana guutuu isii of jala galche uummata bilisummaan ture uummata mootummaa ofii qabu mootummaa isaanii caccabse. Bismarck uummata Jarman bilisoomse malee garuu dhaqee Faransaayii hin qabanne, dhaqee Awustiriyaa hin qabanne, dhaqee Denmaarkiin hin qabanne. Uummata Jarman garuu yuunifaayii godhee tokko godhee bilisummaadhaaf qabsaa'ee bilisummaa fide. Inni eenyu wal fakkaata abbootii gadaa Oromoo jaarraa 16ffaa keessa gaafa biyyi Oromoo weeraramtee adda addaan kukkutamuuf yaalamte tokko godhetanii jechaadha. Minilik waliin fakkaatu. Gabricha qabaataan ture. Nama gambaruun uffanne. Minilik gabra 75 qabaachaa ture. Akkamitti namni gabra 75 oofuu fi namni uummata tokkoomse biyya bilisoomse wal fakkaata wal fakkaachuu hin danda'u. Takka naa jedhe. Garibaaldii. Kana qofa iyyuu miti baay'isee. Bismarck nama beekumsa guddaa qabu. He is a lawyer. Nama seera barate. Nama seenaa barate. Profeshinii isaallee yoo ilaalte jecha. Seera beekaa. Seenaa beeka. Minilik maal beeka? Wallaalaa. Nama ajjeesu, nama fixu, nama saamu, hatu kana beeka. Minilikii fi Bismarck akka waliin fakkeessa wallaalaa wata kan beeyne. Ka harka nama muru, ka morma nama muru, ka morma nama inni harma dubartii muru akkami kana waliin fakkeessa. Kuni ka agarsiisu maa inni?
waan Abasiiniyaan Abashaan Minilikiin Bismaarkii fa'aa wal fakkeessuuf dhaadheessaa baate san warri gabrummaan Minilik mataa keessa seene isaa wajjin wal fakkeessuu yaalu wallaalummaa isaanii seenaa dubbisuu dhabuu isaanii agarsiisa jechuudha. Riferensii yoo ta'u godheen argata inni kana. Danmarkiin akka uummata Jarmanii jalaa baasan, Awustiriyaa keessa akka uummata Jarman baasan, Faransaayiin jalaa akka Bismaarkii baasan hin argata. Riferensiin godhan garuu waanuma amaarreetti dhaadheessaa baate san Minilikiif Bismaarkii wal fakkaata jedhanii sanumara deebi'an illee. Gaaribaldi siidha akka ragaa ammallee kabira. Faransaay yeroo sanitti baay'ee jabduu waan taateef Xaaliyaan illee bakka Gaaribaldiin filatu naayisii jedhamti magaalattiin. Isiillee dabalatee Xaaliyaanii Faransaaytu bulchaa ture. Gaaribaldiin nama jalatti buluu hin qabnu uummataan manni Xaaliyaan tokko ta'a taanee bilisoomuu qabna jedhee warra qabsa. Cinaa tokko Faransaaytu harkaa qaba, cinaa tokko Awustiriyaa Hangarii harkaa qaba. Namichi biyya isaa keessatti qabsaa'ee dadhabnaan achiyyuu bahee Biraaziil dhaqee Biraaziil keessatti warra qabsaa'aa bahe. Ameerikaa bifa warra qabsaa'aa bahe. Addunyaa guutuu iyyuu beeku. Minilik maal beeku? Nothing. Gaaribaldiin biyya ambaa keessaa deebi'ee biyya ofiitti qabsaa'ee dura Awustiriyaa cabse. Awustiriyaa cabsee naannoo tokko baase. Itti aanee Faransaayii baase. Room magaalaan Room taarraa tun Faransaayii jala ture. Maaliif uummata Xaaliyaan kan addaan qoqqoodatanii Awustiriyaa Hangariin Faransaayii waan bulchaa turani. Gaaribaldiin garuu hoo uummata Xaaliyaanii tokkoomsee Roomiin illee Faransaayii harkaa baasee Xaaliyaanii deebise. Imagine godhi laa hoo dubbita. Okay? Awustiriyaa hin baasee Faransaayii inni baasee uummata Xaaliyaan tokko godhee biyya takka taasise. Bilisoomsaadha moo gabroomsaadha kunam? Uummata gabrummaa jalaa baasee biyya isaa qabaachisee. Namicha kanaaf hin gaana fakkaata injiinar kabiraatis qaba. Kanaaf wal fakkaata. Barbaadeef maali? Otoo waan takka hin dubbisin, otoo hin argin, otoo seenaan beekin, waanuma amaarree Minilikiin Gaaribaldiidhaa fi Bismaarkii wal fakkeessanii dhaadheessaniif jecha maqaadhaaf namni doktora Ulfiin jedhu tokko gabroonfata gabricha 75,000 guutuu oofuu fi nama bilisummaa uummataa fideef uummata ofii tokkoomsee wal afoo qabanii madaaluu fi fakkeenya godhuun sirrii miti. Wallaalummaan daangaa dabre akka jiru kanarraa gara. Inni immoo akka nama beekaa tahee wayiititti waan meedisinii barate qofaa fi Gaaribaldiin biyya tokkoomseera. Kanaafuu Minilikillee biyya tokkoomse eenyuun tokkoomse Oromoo caccabse akkuma duratti jenne aadaa Oromoo balleesse seenaa Oromoo balleesse biyya Oromoo saamsise. Okay, Amaarri yoo faarseen hin malaan Amaaraan sirriidha. Maaliif yoo jette Amaara tokkoomseera sirriidha. Amaarri Goojjamitti, Gondaritti, Shawatti addaan faffaca'ee kuni kaasawwanni Teodiroosiin jala deemaa ture kaan immoo Tigireen cinaalaan qabattee turte Amaara tokkoomsuu sirriidha. Oromoo irratti garuu sirrii miti. Oromoon caccabsee addaan diige. Oromoo tokko ture ka sirna tokko bulaa ture san biyya diigee qabate jechuudha. Akka Faransaayii Xaaliyaanii goote, akka Faransaayii Jarmanii goote, akka Awustiriyaa Hangariin mootii Xaaliyaanii fi Jarmanii goote godhe Minilik. You see the difference? So, wallaalaan ol bahee warri haasahuuni maqaa doktora Ulfiin jedhu qofaan seenaa dhugaa taasisuun jechuudha. Ka bilisa taasise, ka uummata tokkoomse. Akka qabsaa'ota Oromoo amma Gaaribaldiidhaa fi Bismaarkii yoo fudhatte baruma Minilik kana haga Haayile Sillaaseetitti uummata keenya ka faca'e warra tokkoomsa jira. Warra akkasii silaa fudhatamuu mala jechuudha. Jarri sunniin kan inni Minilikii wal fakkeesse sun uummata Oromoo faca'e. Ka agartee amantiidhaan gosaan naannoodhaan gargar facaasuu yaalame san dargii irraa warri dandamachiise. Haayile Sillaasee irraa warri dandamachiise. Warra sani. Inni immoo warra kanarratti duulaati Minilikiin fa'aa gobanaa fa'aa faarse jechuudha. Ka Oromoo faca'e irraa dandamachiise sanni abaa'oo balaaleffataa warra abaa'oo deeggaree hogganii balaaleffataa warra Oromoo qabsaa'e balaaleffataa warra diinaaf tumsee Oromoo facaase warra faarsu jechuudha. Kun PP'dha. PP jechaan kan. Fayyaa ta'e.